Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessaa baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessumaayyuu waraana deemamaa jiru kanarraa gama Wallootitti Oromoo Walloo haala malee miidhamaa jira. Gama waraanaatiin ta'ee gara adda addaatiin keessaayyuu namoota akka tasaa mana isaanii keessatti suuraa Obbo Jawaar Mohammadii fi akkasuma suuraa alaabaa abaa'oo dabalatee namoota mattaawaqaa hin qabne namoota lakkoofsan dhibbootatti lakkaa'aman hedduu guyyaa har'aa qofatti galaafatamanii jiranii. Odeessaa kanaa fi akkasuma rakkoo biyyattii keessa deemaa jiru irratti Ameerikaan Itoophiyaa tana haleeluudhaaf akka kaayyeeffatte yookaan karoorfatte BBC Afaan Oromoo dubbisee jira. Biyyi keenya yeroo ammaa kanatti araarama keessa gaafa hin galle Ameerikaan akka biyya Soodiyaa sanatti balleessuudhaaf kaayyoo qabatte. Kana jechuun hundi keenyayyuu biyya alaa jiraannu malee maatiin keenya maal keessa akka jiru hin beektan. Kanumaan wal qabatee waa'ee siyaasaa osoo asiin oofaa jirru rakkoon hawaasa keenya jidduutti baay'ee deemamaa jira. Gama gammoojjii Baalee kanatti beelli hamaan biyya keessatti taa'amaa akka jiru uummanni keenya irraa quban qabu. Akkasumas gama Booranaa, Karrayyuu fi naannoo adda addaatti rakkoon caamarraa kan ka'e beelli hamaan deemamaa jira. Gargaarsa tokko argachaa jiranii. Odeessa kanaa fi kanneen biroo hedduurraa kan isiniif odeessu ta'a. Hamma xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti biyyattiin Itoophiyaadhaan lola hamaadhaan marfamtee sa'aa jirtu kanatti keessayyuu weerarri cimaan gama Walloo kanarratti deemamaa jira. Oromoon Walloo miidhama hedduu keessa jira. Inni tokkoffaan miidhama waa'ee siyaasatiin akkasumas immoo sababa lola achitti adeemuuf namoonni nagaa hedduu lubbuu isaanii dhabaa jiran. Yoo xiqqaate namoonni 100 lakkaa'aman guyyaa har'aa qofatti akka galaafataman odeeffannoo kana OMN jalaa fudhadhee jira jechuudha. Sababni isaa guddaan namoota suuraa Jawaar qaban akkasuma namoota mana keessatti wantoota Jawaariin ilaallatu qaban mattaawaqaa yookaan waraqaa jireenyaa akka tasaa kan hin haaromsatin ati ergamtuu shaneetii ergamtuu shororkeessati jechuudhaan ummata nagayaa lafarraa fixan keessayyuu dargaggoota hedduu walirratti ummata Oromoo dhumaa jira jechuudha. Yaa Oromoo haala hamaa keessa jirra. Haala namni irraa quba hin qabne keessa jirra. Namni asii akka aangoo qabachuudhaaf kun waan arge godha. Inni kun immoo bu'aa ofii barbaadachuudhaaf sabni nagayaa Oromoon qulqulluun kan dantaa kan hundarraa hin qabne nagayumatti bilaashumatti dhumaa jira jechuudha ilmaan isaatirra. Asiin gama waraanaa deemanii waraanatti fixan. Yoo inni asiin taa'e mootu ati ergama adda qabdaa jedhan namni keenya mar jiraachuu dadhabe. Yoo ati callistee ta'ette ergama adda qabda siin jaan si ajjeesa. Yoo ati mootu gara waraanaa deemte waraanni sin dhiisu ibidda gatti deemtu kun si galaafataa jechuudha. Ummanni keenya haala hamaa kana keessa jira. Osoma kanaan jiruyyuu Ameerikaanis amma biyyattiin yookaan waraanni TPLF fi waraanni Itoophiyaa waraanni mootummaa federaalaa yoo hin araaramne biyyattii keessatti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuuf akka deeman jala sararanii jiran. Ergamaan yookaan hoogganaan waraana guddaan Ameerikaa dhiyeenyatti Keeniyaa seenaa akkasuma waraana walitti qabanii jechuun iddoo kuusaa waraanaa Jibuutii irraa qaban achumaa kaafatee biyyattii daaraa daakuu gochuu yaada jechuudha. Ameerikaan nama dantaa isiin kunne biyyi sun jiraattee dhiistee dantaa ittiin qabu. So nuti amma biyya alaa jirra. Maatiin keenya yaaddoon isaa borii kanarra ilmaan ofii dhabaa jiranii miti bor lubbuu ofiitu dhabuuf deema. Maaliif ummanni kun hin araarama jedhamee hin eeggamu tasallee. Waraanni TPLF fi waraanni mootummaa waan araaramuu hidhuma yaaddamu. Ummata akkatti ol madeesse yoo tokko gadhiisee jalaan deemin araaramuun hin yaaddamu. Yoo hin araaramne immoo tarkaanfiin Ameerikaan fudhachuu hedduu maatii keenya hunda miidhaa jira jechuudha. Iddoo hundatti facaafamee waraanni Ameerikaa afaan keessi hin beeku si haxaayaa jechuudha. Akka amma dura Afgaanistaan, iddoo Suuriyaa, naannolee adda addaa, Liibiyaa kana keessa deemanii waraana sanitti haala hamaa hangana ga'u keessa gahee jira biyyi keenya. Osoo asiin qoosu, osoo asiin siyaasaaf inni kunis kursii isaatiif jecha Itoophiyaa afaan jecha Itoophiyaa dachee tanarraa balleessisaa jira jechuudha. Sinii galee inumaayyuu guyyaa har'aa dhaadannoo addaa tokko fidan biltsiginnaan alaabaa Itoophiyaa maali ibsituu Afrikaa ibsituu maali jedhanii waan akka ayyaana tokko kabajan isaan sababeeffatanii garuu ilmaan Oromoo miskiina walitti qabanii waraanatti erguudhaaf wanta adda addaa propaganda miidiyaa isaanii kanarratti oofaa turan jechuudha. Haala hamaa kana keessa jira. Biyyi keenya har'a salphatti ilaalla malee biyyi teenya salphatti ilaalla malee maatiin keenya rakkoo guddaa keessa galaa jira. Nuti biyya alaa jirraa miti yaa jira keenya. Har'a obboleessi kee obboleettiin kee bakka itti baqattu qabdi. Gaafa waraanni alarraa seene jechuun dhumate jechuudha. Namni tokko socho'uu hin danda'u. Namni tokko hafuura hafuursuu hin danda'u.
bakkuma jirtu sanittuu jiraachuu dhabuu kee wanti beekamu hin jiru biyya alallee baqachuu hin dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaaf mootummaan kun jalaa deemuu qaba. Kun hin taane taanaan warri gabrummaa baadhateetiin lolaa jiru akkamitti deema yaa jara keenya. Mootummaan biyyattii san balleessuu barbaade gaafa jennu qabatama wajjin isin nama namantan. Haala hamaa akkanaa kana keessa jira. Asiin mootummaan osoo waa'ee siyaasa halkanii guyyaa mallaqa ummata, humna ummata, lubbuu ummata, qabeenya ummata saamaa raayyaa ittisa biyyaatiif jecha ummanni gammoojjii hedduutti beela hamaa keessa jiran. Gargaarsi tokko isaan gahan jiru, bishaan tokko isaan gahan jiru, midhaan tokko isaan gahan jiru. Gammoojjii baaletti amma beelli hamaan loowwanii fi namoota irra gahee lubbuu hedduu mancaasee jira. Tigraay itti yoo xiqqaate akka BBC Afaan Oromoo jedhutti lammiileen miiliyoona walakkaadhaa ol nyaata qofaaf beela qofaaf rakkoo hamaa keessa jiran. Miliyoona 3 ol immootu gargaarsa cimaa barbaadan jedha. Biyyi teenna sadarkaa hangana ga'u keessa jirti. Biyyi magariisni sun sababa kana hunda kan ta'e rakkoo biyyattiin keessa jirtudha. Sababa guddaa kana hunda kan ta'e Abiyyi Ahmadii fi Abiyyi qofa. Aangoo kana maaf gadhiisuuf lubbuu miskiina meeqaa dachii kanarraa balleessaa jira. Miliyoonota Itoophiyaan lubbuu miliyoona 110 ol qabdi. Lubbuun kun waa tokko isa yaachifne. Kursii teessoo takkatti irra taa'ee biyya bulchuu isa yaachise. Aangoo takkatti tawaggaa 20 ol bulchuu hin dandeenye tana isa yaachisee biyya san balleessaa jira jechuudha. So birmannaan keessan hawaasa rakkataa jiru kana bira ta'uu qaba. Ilaalchi keessanillee argitee mootummaan kun akka nurraa deemuuf biyyi sun nagaa ta'uuf mootummaan kun deemuu qaba. Jibbaa isaatiif miti yaa jara kenna. Haala deemamaa jirutu akkasi. Sinii galee kana gochuun dirqama hundi keenyayyuu Oromoon murtee ofii murteeffachuu danda'a. Waan biraa dhiisatti shirri guddaan biyyattii tana balleessuudhaaf inni godhu maal fa'aa beektanii? Waa'ee kanaa dhiisee Somaalee fi Oromoo walitti buusuudhaaf daangaa irratti wal ficcisiisee ummanni dafeetiin jaarsummaatti qabee shira kana mootummaan gochaa jira. Wal nu nyaachisuu fi biyyattii tana shoshororkeessuu fi dhaabaa jedhanii argitee ummanni Somaalee fi Oromoo daangaa irratti wal geettee jaarsummaadhaan fixxe har'a ganama. Kanas OMN tu gabaase. Rakkoo hangana ga'uuf nu saaxiluuf deema namichi kun maa anuma Oromoon tun na bira dhaabbatuu didde maa Oromoon tun ofii dhumtee ana jiraachisuu didde. Bar rakkoon biraan jiru beekamaadha. Mee Abiyyi Ahmad maaluma Itoophiyaa tanarraa barbaade yoo aangoo taatee achi jiran. Mee yoo dhuguma Itoophiyaa san barbaade yoo gadhiisee maan deemne yaa jiran. Maaltu sarraa bu'a? Maa gadhiisee deema? Maaf aangoo tana kenna akka waan sabaanee bar akka waan saba Oromoon kuni gabrummatti duuduu yoo inni deeme akka sofa keessaa bar. Gabrummaan takka jirtu ati deemnan nagaa. Takka gaafa Dargiitis gaafa Hayila Sillaases gaafa Mallasaatis akka ati ummata goote kun hin taa'amne Dargiin ummata Shaabiyyaatti fe'aa ture garuu akkanaa miti. Namoota jajjabaa dandeettii waraanaa qaban dargaggeessa gaarii fuudhee deemaa ture akka kee jaarsa jaartii dubartii lafarraa guuree dirqama waraana naqaan ture. Sanuu akka kee kana sobeetii miti. Gilxii itti beeti waraana deemaa biyya keessaniif jedheeti. Amma kun waa'ee biyyaati miti. Osoo biyya taate aale wasaaleen. Biyya biraa hojjetu wallolte sirriidha birmadummaadha hin dhaabbatta. Itoophiyaa walloltu rakkoo siyaasatiif. Gabrummaa inni ati uummatatti nayxeef nurraa gadi bu'iif akkamitti kursii keetiif uummata miskiina hojjetiif ta'aa uummata. Warri bilchiginnaa deeggartan taa'aa of laalaa. Mootummaa dhiisaa mootummaan waan akka barbaaduun beeytanii. Dharri isallee maa dhugaa isiniif fakkaata. Har'as dhiigni ilmaan Oromoo dhiignaa Haacaaluu Hundeessaa lafeen gootota Oromoo hayyoota Oromoo irra teettee hiitu kun ganaa kanaa ol siin taphata biyyattii sanillee raasaa jira. Maaltu raasaa jira Itoophiyaa? Dhiiga Haacaaluu Hundeessatu isii akkatti raasaa jira. Hayyoota keenya mana hidhaa keessattu jiru akkatti isii raasaa jira. Cubbuudha. Cubbuu bilchiginnaa dalageetu biyyattii tana akkatti daayisaa jira. Kana fudhadhaa haqa jiruudha kun. Wanti tokko Itoophiyaa tana keessa rakkoon biraan jiru. Dhiiga ilmaan Oromoota akkatti daayisaa jira laal dhaaba isii dhoorge. Kanaaf uummanni keenya dammaqina qabaatee ijjannoo qabaatee mootummaa keenya hojii raayyaa keenya hojii manxaraqishii osoo of jalaa dhayyaa jiraachuu barbaadda of jalaa dhayi waa'ee raayyaa ittisa biyya kaleessa agaasii ta'ee si nyaataa ture. Dhaabbadhu qeerroo hojii dhaabbadhu woboo hojii biyyi kee akkasitti dhaabbata akka isaan irraa fedhumuuf deemta jechuudha.
kanuma isinii dhaamaa egaan daawwattoota keenya viidiyoo biraatti waliin deebina turtii gaarii naaf qabaadha ummata baalee gargaara ummata gammoojjii hedduutti beelaa jiru gargaara cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna nagaatti